Kitaabni seenaa Abdii Qophee mata duree Odaa Aartii Oromoo jedhuun barreeffamee eebbaaf qophaa'aa jiraachuu koreen qindeessituu eebbaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himan. Kitaabni seenaa gameessa Aartii Oromoo Abdii Qophee irratti xiyyeeffachuun barreeffame kun dilbata dhufu hagayya 14 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti Finfinnee Hoteela Lilliitti eebbifama jechuun koreen qindeessituu kan ta'e dhugoomsa Abdii Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himeera. Siraaj Sabaaf bal'ina oduu kanaa akka taanutti qopheessa. Maqaan isaa Gootuun Abdii Muhammad Yusuf jedhama. Industirii muuziqaa Oromoo keessatti siidaa hin jigne dhaabee darbeetii jira. Abdii Muhammad raadiyoo Harar keessatti qophii qopheessee dhiyeessuu isaa irraa kan ka'e maqaa Abdii Qophee jedhamu uummata isaatiin kennamuu fi seenaan isaa ragaa baha. Abdii Qophee weellisaa waloo fi loltuu ABO'n qabsoo hidhannoo bosona seenedha. Abdii Qophee abbaan walaloo fi yaadannoo Oromoo kan moggaasni maqaa Ensaayikiloopiidiyaa Afaan Oromoo jedhu kennameef waggaa 19 dura du'aan addunyaa tanarraa boqote. Siidaan yaadannoo dhaabameef jiraachuu baatus seenaan dhaabbataa inni gumaachem har'as baroota qaxxaamuruun dhalootaa dhalootatti darbaa jira. Abdii Qophee bara hammeenyi gabrummaa daangaa darbetti walaloo fi yaadannoo garaagaraa qopheessuu weellistoota danuu qopheessaa kan ture yoo ta'u dararaa manneen hidhaa garaagaraa keessatti irra gahaa ture hordofuun dhukkubsatee addunyaa kanaa fi saba qabsaa fi ture irraa adda bahe. Sababa walaloo barreessee weellistoota Oromootiif gumaachaa ture hidhaa seenuun tumamuu bira darbeen bakka dhaloota isaa dadaretti boolla awwaalchaa akka qotatum dirqisiifamuu isaa seenaan isaa hima. Walaloon sirbootaa inni barreessuu dandeettii qalbii nama booji'uu qabu yaadannoo ofii baasaa sagalee bareedduun sirbee qalbii namoota haraasa. Artistoota gameeyyii akka Alii Birraam, Abbitoo Kabbadaam, Haloo Daawwee, Adam Haaruun, Hirphaa Gaanfureem, Qamar Yuusuf, Abdii Ibraahim, Almaaz Tafarraam, Kadir Sa'id, Raayyaa Abbaa Maccaaf, Sumaayyoo Muusaa faatiin weellistoota Abdiin walaloo sirbaa gumaacheef keessatti argamu. Sirboonni inni barreesse hedduun qabsoo Oromoo keessatti dadammaqiinsa tokkummaa fi si'aayina Oromummaa uumanii jiru. Walleewwan inni barreesse dhaloonni dabareetti dabruun weellisee jira. Har'as garuu sirboonni inni barreesse barree irraa hin tarre. Abdii Qopheetiif siidaan yaadannoo dhaabbatee fi jiraachuu baatus barreessitoonni Oromoo lama Tuujii Ibraahimii fi Sooraa Lammii jedhaman kitaaba seenaa isaa irratti xiyyeeffatu barreessuun uummataaf ga'uuf qophiitti jiraachuun koree qindeessituu keessaa dhugoomsa Abdii OMN itti himeetii jira. Baaf gaafa hagayya 2023 kana hoteela Rally International Hotel magaalaa Finfinneetti argamutti eebbisiifamuudhaaf qophii hunda xumuratee guyyaa eeggachaa jira. Qabiyyeen kitaabichaa xiyyeeffannaan isaa guddaan kan kitaaba seenaa hayyuuf gameessa sabaa yookaan ammoo artistii guddaa Odaa Aartii Oromooti. Dhuguma kitaabnillee maqaan isaa moggaasni maqaa kitaabichaatillee Odaa Aartii Oromooti. Tuujii Ibraahimii fi Sooraa Lammii nama jedhamutu barreesse. Kitaabni kun mata duree Odaa Aartii Oromoo jedhuun kan barreeffame yoo ta'u seenaa Abdii Qophee irratti xiyyeeffachuun kan barreeffame ta'uu dhugoomsaan himee jira. Kitaabichi dilbata dhufu hagayya 14 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee Hoteela Ililliitti kan eebbifamu ta'uu koreen qindeessituu sagantichaa yaada OMN'if kennanii ibsaniitii jiru. Koreen qindeessituu sagantichaa dhaamsa uummata Oromoof dabarsaniin Abdii Qophee bara jireenya isaa guutuun aadaa fi duudhaa uummata Oromoo akkasumas qabsoo uummata Oromoo aartiin boqonnaa itti aanutti ceesisuuf qabsoo hadhaa taasisaa ture waan ta'eef sirna eebba kitaaba seenaa isaa kana irratti akka hirmaattan jechuun waamicha taasisaniitii jiru. Eebba kitaaba Odaa Aartii Oromoo jedhu kan eebbisiifnu ta'a. Kitaaba seenaa Abdii Qophee irratti ijaarame. Naannoo Finfinnee fi Finfinnee magaalaa keessa jiraatanii fi Adaamaa fi Oromiyaa kutaa Oromoo keessa jiraatan yoo isinii mijjate guyyaa gootaa kanarraa lafiin alaabaa keenya. Guyyaan kun guyyaa seena qabeessa Abdii Qophee Oromoo keessatti nama akkamii akka ta'e inni beeku. Ni beeku ni yaadata ni barata. Kanaaf guyyaa kanarraa akka nafne dhaamsa kabajaa fi Oromummaa obbolummaa isiniin jenna. Wal harkaan keenya gaafa hagayya 20 Ililli International Hoteelitti guyyaa 3 nafe